Gaafa waa khalquu jalqabu akka namaa qoteen dhaabu eessaa fiduu jechuun qabu ta'i jennaan taasifamaa. Eessaa fidee jettu dachi eenyu beekaa asiif achi isuma beeka tokkichi khaaliqul ardi wassamaa. Kunoo afeenuu diriirsee maalirra kaa'ee bal'isee maalitti dhee maaliin dhisee eessatti dhaabe sadhumaa. Samii maaliirra rarraasee kan ardiirraa addaan baasee urjii maaliirra facaasee hin hirkifamne duumaa. Ammas waan akka qilleensaa hawaatti khalqe duumessaa bokkaa godhee gannuu roobsaa fedhun caamsaa akkasumaa. Sabiyyiin gaafa dhalatee maal targe gaafa guddatee bakka kamiin dabalatee mee yoo agartan nu himaa. Yoo agartee haati deessee nuuf himtuu yoo dandeessee itti ulfaannaa lafa keessee malee kan beeku rabbumaa. Utuman beekamne deemaa gurguddatee dargaggoomaa. Otoo afinaa argin dulloomaa mee of alaallu yaa jamaa. Hundumaa kophaa khalqatee eenyuun gargaarsa kadhatee kanaaf cibaadaa dhuunfatee haqqi isaatii kanaaf falma. Poointiin asilaa hundumaa kophaa khalqatee eenyuun gargaarsa kadhatee kanaaf cibaadaa dhuunfatee haqqi isaatii kanaaf falma. Ilaa namni na gabbaramuu qaba jedhe jechuudha. Hirmaannaa isaa agarsiisuu qaba. Samii kallaquu keessatti hirmaannaa qaba. Dachii kallaquu keessaa qaba. Nama kallaquu keessaa qaba. Hin qabu maaliif gabbara malees. Kanaaf namni gabbaramuu qaba jedhu namni qaamti kun gabbaramuu qaba jedhu yoo jiraate maal qabaachuu qaba? Yeraasuun sama, yeraasuun midir, yeraasuun wuሃ, yeraasuun ayyir faxroo እዛ ነው መመለክ ያለበት ማለት ነው። kun samiin kan rabbii qofaati.